Attamootan oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa ji'oottan ja'an darbanii fi hojiirra oolaa ture guyyaa har'aa kaasuun isaa beekameera. Akka gabaastota VOA Mallaskaachoo Ammahaa fi Galmoo Daawwitii jedhutti murtiin labsicha kaasuu kun kan raggaasifame mana marichaa teessoo 547 qabu keessaa miseensonni 63 yommuu morman miseensonni 21 immoo sagalee kennuurraa of qusataniiru. Miseensonni labsicha kaasuu morman akka jedhanitti yeroo ammaa naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti humnoottan TPLF ittuu lafa qabatanii jiraatanii naannoo Oromiyaa keessatti immoo hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo inni mootummaan shanee jedhee waamu ittuu bakka adda addaa keessatti rakkina uumaa jiranii labsii yeroo atattamaa kaasuun sirrii miti jedhaniiru. Mana maree bakka bu'ootaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Beeljigee gama isaaniitiin mootummaan rakkina nageenyaa yeroo ammaa biyyattii keessa jiru seera idileetiin to'achuu akka danda'u ibsuu isaanii gabaasni Mallaskaachoo Ammahaa fi Galmoo Daawwitii VOA'dhaaf ergan ibseera. Somaaliyaa keessatti rakkina hongee irraa kan ka'e waan hanqinni midhaan nyaataa uumamee fi daa'imman miiliyoonii 1.4 dhabiinsa nyaata gahaatiin kan ka'e miidhamaa akka jiranu ibsameera. Qorannoon dhimma wabii midhaan nyaataa Somaaliyaa ilaalchisee tibbana ba'e akka mul'isetti daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e 300 fi 29 fi 500 bara kana keessa midhaan qaama isaanii jabeessu dhabuudhaan miidhaan isaanirra gahuu danda'a. Lakkoofsi daa'immanii yeroo ammaa mul'achaa jiru kan waggoottan darbanii caalaa akka ta'e kan himan bakka buutuun UNICEF Angelaa Kirnii tarkaanfiin atattamaa fudhatamuu baannaan daa'imman 10,000 lakkaawamanu du'uu danda'u. Waggoottan 3 darbanii waan roobni gargarcitee tureef keessumaa horsiisee bultoonni biyyattii ofii isaaniitiif ta'e horii isaaniitiif bishaan argachuu waan hin dandeenyeef qe'ee isaanii dhiisanii godaanuudhaaf dirqisiifamaniiru. Kun immoo lakkoofsa namootaan kanaan dura wal waraansa baqatanii jireenya isaanii irraa buqqa'an miiliyoonii 2.9 irratti dabalata kan ta'uudha jedhameera. Lubbuu daa'imman kanaa baraaruudhaaf midhaan nyaataaf qophaa'aa ta'e kaartoonii 100,000 fi 4,000 dhiyeessuudhaaf gargaarsa doolaara miiliyoonii 7 amma ji'a bitootessaa bara 2022tti akka isa barbaachisu dhaabbanni dhimma gargaarsa daa'immanii UNICEF gaafachuun isaa gabaasameera. Gamtaan Afrikaa fi Gamtaan Awurooppaa walgahii kanaan dura waggaadhaan taasisaa turanii fi waggoottan lamman darbee fi sababa koronaatiin addaan citee ture guraandhala 17 fi 18 itti fufuudhaaf murteessuun isaanii gabaasameera. Hoggantoonni biyyoottan ardii lammanii magaala Biraasiils keessatti walgahanii waa'ee oomisha talaallii koovidii, waa'ee nageenyaa, waa'ee haala jijjiirama qilleensaa, haala liqii fi investimentii irratti akka marii taasisan gabaasni Mahammad Yesuuf Naayiroobii irraa VOA'dhaaf ergee ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Hogganni mootummaa Kaanaadaa shofeerota konkolaataa fe'isaa warreen talaallii COVID-19 wal qabatee mormii kaasanii daandii cufan irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii itti fufanii jiru. Mormii torbaanota dura Kaanaadaatti jalqabamee biyyoottan biroo keessattis mul'achuu jalqabe kun keessumaa karaa biyyoottan hidhata diinagdee cimaa qaban Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsiin walitti fidu cufuun isaanii sochii diinagdee irratti rakkina waan fidaa jiruuf aangoo yeroo muddamaa fayyadamuun barbaachisaa ta'uu isaa muummeen ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau ibsaniiru. The police will be given more tools to restore order in places where public assemblies can constitute illegal and dangerous activities. Bakka uummanni walga'utti sochiin seeraan alaa fi balaa uumuu danda'an jedhaman fakkeenyaaf isa akka Ottawaatti karaa dirqichaa ambaasaaddar danquufaa iddoowwan adda addaa weeraruufaa innaa mudatu poolisiin bakka akkasiifaatti nagaa fi tasgabbii akka mirkaneessuuf jecha meeshaan humnaa fi aangoon dabalataa laatameeraa fi mootummaanis iddoowwan dinagdee keenyaa murteessoo ta'an bu'uurri Somaalee fi direewwan xiyyaaraa addaan ni eega. Sochiiwwan balaa geessisan kamiifuu tasa obsa hin qabaannu. Tarkaanfiin kun kan yeroodhaan murtaa'e kan bakka addaan baafamee beekame qofa irratti xiyyeeffate kan humna barbaachisaa ta'ee fi madaalawaa ta'ee fayyadamu ta'uu isaa muummeen ministeeraa Kaanaadaa dabalanii ibsaniiru.
Chancelloriin biyya Jarman Olaf Scholz wixata kaleessaa erga pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky waliin wal arganii haasa'anii booda pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin wajjin qibxata har'aa wal arganii haala waraansaa fi qoqqobbii hambisuu irratti dubbachuun isaanii gabaasameera. United States fi warreen ishee waliin dhaabbatan Raashiyaan guyyoottan dhiyoo keessatti haleellaa misaa'ilaa fi xiyyaaraan deeggarame Ukraine irratti taasisuudhaa fi qophaa'uu ishee himaa jiraatanus Chancelloriin Jarman garuu erga pirezidaantii Ukrainii waliin mari'atanii deebi'aniis ammayyuu akka karaan banaan jiru dubbataniiru. Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit. Die NATO und die USA haben Russland konkrete Vorschläge gemacht, die wir unterstützen. Dhimma gaaffii nageenyaa Awurooppaa irratti Raashiyaa waliin marii cimaa geggeessuuf qophoofnee jirra. NATO fi United States akka deeggaruuf yaadanuuf dhiyeessan. Amma Raashiyaarraa ejjennoof deebii gama isaanii eegaa jirra. Yaada Chaansileerii Jarman kanarratti gama Raashiyaatiin battalatti deebiin kenname hin jiru. Volodymyr Zelensky kaleessa haasaa viidiyoodhaan dabarsaniin Raashiyaan biyya isaanii irratti tarkaanfii weeraraa roobii boriitii jalqabdee akka fudhattu dhaga'uu isaanii ibsaniiru. Odeeffannoo kana eessaa akka argachuu danda'anii garuu hin ibsine. Dubbii himaan ministeera ittisa biyyaa Raashiyaa Igor Konashenkov ibsa guyyaa har'aa kennaniin shaakalli waraanaa bal'inaan biyyattii keessatti taasifamaa jiru akka itti fufe ibsanii kutaaleen waraanaa kibbaa fi lixa biyyattii keessatti argaman garuu shaakalli isaanii waan raawwatanii fi gara mooraatti akka deebi'anii galaa jiran ibsaniiru. Karaa biraatiin weerarri Raashiyaan Ukraine irratti taasiftu waan hin oolleedha jechuudhaan United States embaasii isee kan Kiev keessa jiru yeroodhaaf cufuudhaan gara magaalaa Lviv isa daangaa Poolaanditti dhiyoo ta'etti dabarsuu ishee dubbii himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price ibsa kennaniin beeksisaniiru. Pirezidaantiin Honduras duraanii Juan Orlando Hernandez akka dabarfamanii kennan United States gaafachuu ishee hanga'oonni Honduras himaniiru. United States pirezidaantii Honduras duraanii yakka qoricha sammuu nama adoochuu daldaluutiin wal qabatee kan barbaaddu yommuu ta'u manni Juan Orlando Hernandez magaala guddicha biyyattii Tegucigalpa keessatti argamu poolisiidhaan marsamuun isaa gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Honduras embaasii United States namoota siyaasaa biyyattii qabamanii akka dabarfamanii kennaman gaafachuu isaa akka mana murtii muummee biyyattiitiif ibsan fuula Twitterii isaanii irratti beeksisaniiru. Juan Orlando Hernandez garuu maqaa hin dhoofne. Ji'a Majjii baranaa keessa seenaa Honduras keessatti pirezidaantii dubartii jalqabaa kan ta'an Xiomara Castrootiin kan bakka bu'an Juan Orlando Hernandez miseensa paarlaamaa Ameerikaa walakkeessaa Central American Parliament waan ta'aniif akka dabarfamanii hin kennamne mirga qabu jechuudhaan abukaatonni isaanii ammaanuu falmii jalqabanii jiru. Manni murtii haqaa muummee fi manni murtii olaanaa Honduras wal ga'anii abbaa murtii gaaffii dabarsanii kennuu kana ilaalu ramaduudhaaf deemaa jiru. Abbaan alangaa United States bara 2019 magaalaa New York keessatti yakka qoricha qaama namaa adoochuu daldaluutiin wal qabatee himannaa obboleessa isaanii irratti bane keessatti pirezidaantii duraanii Honduras Juan Orlando Hernandez itti dabaluun isaa gabaasamee jira. Pirezidaantichi garuu himannaa isaanii irratti dhiyaate hundumaa haalaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanu. Taaleen seeraa bu'aaf hin hojjenne wal ta'uudhaan koomishina mirga namoomaaf saboota Afrikaa irratti Itoophiyaa himachuun ibsamee jira. Waaltaalee kana keessaa tokko kan ta'e Legal Action Worldwide waaltaa seeraa hojiirra oolchu ka sadarkaa addunyaa itti gaafatamtuu ka ta'an VOA'f akka himanitti dhiibtaa mirga namaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan himata Itoophiyaa irratti dhiyaate rakkoo Afrikaaf furmaata Afrikaa barbaadu irratti ka fuulleffate ta'uu beeksisaniiru kunooti. Waaltaan seera hojiirra oolchuuf hojjetu ka sadarkaa addunyaarra kanneen jiran miidhamtoota dhiibtaan mirga namaa irratti raawwatameef deeggarsa seeraa kennuudhaan beekama. Miidhamtoota kana bakka bu'ee falmuudhaan haqi akka mirkanaa'uuf falma. Waaltaan kun michoota isaa abukaatoolee dhaabbata seeraa Debbie Voice and Clinton jedhamuuf kan Pan Afrikaa waliin ta'uudhaan koomishina mirga namoomaaf uummata kan Afrikaa irratti Itoophiyaa himachuusaa beeksisee jira. Dhalattoonni Tigraay kanneen miidhaan irra ga'e waan isaan irra ga'e erga dubbisnee booda ragaaleef dhuga ba'umsa namootaa walitti qabuudhaan himannaa sana koomishinichatti dhiyeessuuf maaliif akka filatan itti gaafatamtuun dhaabbatichaa Antooniyaa Melvii akkas jechuun ibsan.
Well, it's an African problem and we should look at African solutions. The African Commission is a quasi-judicial. Dhimmi isaa furmaata Afrikaadhaan argachuu qabu rakkoo Afrikaati. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa aangoo murteessaa dhugaa ta'e kan hin qabaanne qaama seera hojiitti hiikuudha. Waggoota 10 oliif dhiittaa mirga namaaf yakkaawwan biyyattii keessatti raawwatamaniif hiika kennuudhaan dandeettii isaa ijaaraa jira. Kan inni hundaa'e Finfinnee keessatti waan ta'eefis faayidaa guddaa qaba jennee yaadna. Dhimma isaas biyya komishinichi keessatti hundaa'etti geessuu barbaanna. Itoophiyaan dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee hagas beekannaan kennine. Himannaa sana dhiyeessuuf bakki kun barbaachisaa ta'uusaa amanna. Yeroo ammaa himannaa sana dhiyeessuun barbaachisaadha isa jedhuuf Komishinni Afrikaa baatii guraandhalaa 16 dhufaa jiru Finfinnee keessatti wal ga'a. Nutis kanarratti hundaa'uudhaan komishinichi yeroo kanatti Itoophiyaa irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuudhaan dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsisu gaaffii dhiyeessuuf murteessinee jirra jedhan. Kaaba Itoophiyaa keessatti lolli erga jalqabee as gareelee wal fincilan maraan dhiittaa mirga namaa raawwatamuusaa komishinarri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishiniin mirga namaa Itoophiyaa gabaasaalee kana dura baasaniin beeksisaniiru. Kun erga ta'e himannaan keessan maaliif mootummaa Itoophiyaa irratti fuulleffate gaaffii jedhuuf itti gaafatamtuun kun innaa deebisan. No, we haven't, and we're very aware of the UN reports and other reports and that. Dhiittaa mirga namaa lammiiwwan kabiroo irratti raawwatame dagannee miti. Tokkummaa mootummootaatis ta'e dhaabolee kabiroodhaan himannaan qaamotii walitti bu'iinsa kana irratti hirmaatan irratti dhiyaate beekna. Maaliif mootummaa Itoophiyaa irraa jalqabe isa jedhuuf dhiittaan mirga namaa kun Itoophiyaa keessatti raawwatame. Akka seera jirutti Itoophiyaan namoota nagaa biyya ishee keessa jiraniif eegumsa gochuuf dirqama guddaatirra jira. Haala wal fakkaatuun Itoophiyaan biyya ishee keessatti tarkaanfii waraanaa fudhatameefis hojii ishee ilaallatuuf itti gaafatama fudhachuuf dirqamatirra jira. Dhiittaa mirga namaa raawwatamu dhaabsisuuf itti gaafatamni guddaan akka irra jiru tuquudhaan akka itti gaafatamtu gochuuf fedhii keenya jedhan. Komishinni Afrikaa miidhamtoota cina dhaabbachuuf haala mijataa argateera ka jedhan Antooniyaa Melvii komishinicharraa murtii eegan akkas jechuun ibsaniiru. Well, we very much hope that the Commission will seize our case, that means recognize our case. Komishinichi iyyata keenyaaf beekannaa kennee mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsisu. Dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatameef beekannaa kennee lammiiwwan isaa dhiifama akka gaafatuuf gaaffii nuti dhiyeessine ilaalchisee tarkaanfii hatattamaa ni fudhata jennee abdanna. Addunyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsi waan jiraniif jecha haalli Tigraay keessaa akka dagatamu hin barbaannu. Dhimmi kun haalli Tigraay keessaa ilaalcha akka argatu taasisa. Ejjennoo Komishina Afrikaa agarsiisuufis akkasuma tarkaanfii fudhachuu ka dandeessisu carraa addaati. Inni ittaanu qabiyyee himannaa sanaa xiinxaluu yoo ta'u walitti bu'iinsi sun waan itti fufee jiruuf murtiin sun akkaan barbaachisaadha jedhan. Komishina mirga namaaf uummataa kan Afrikaa dabalatee waaltaaleen ardittii rakkoo Afrikaa keessatti uumamuuf furmaata kennuuf dandeettiin kan itti hanqatu jechuudhaan kanneen falman hedduudha. Murtii isaan kennan waraqaadhuma irratti waan barreeffamurra darbee biyyoota miseensota ta'an humna ittiin dirqisiisan qabaachuun isaaniif himannaaleen akkasii bu'aa qabaachuu isaanii shakkii keessa buusa. Itti gaafatamtuun waaltaa seeraa ka sadarkaa addunyaa Antooniyaa Malvii garuu kana jijjiiruun ka danda'amu waaltaalee kana qoruudhaan ta'a jedhu. Again, it's a really good question and one that we've been grappling, but we believe that if you don't keep testing... Kun gaaffii gaariidha. Dhimma qormaata keessa nama galchuudhas. Haa ta'u malee, waaltaaleen mirga namoomaa Afrikaa dhiittaawwan mirga namaa ilaalchisee deebii akka kennaniif yoo qormaati kennameef malee ofii isaanii fooyyessuu hin danda'an. Sanaaf deebii Komishina Afrikaa irraa argachuun faayidaa qaba kan nuti jennuuf biyyoonni waan dubbatamu dhaga'uu qabu. Haala cimina dhimmichaa ilaalchisee Komishinni Afrikaa mirga namoomaaf uummattootaaf manni murtii dhimmootii kana hoogganuuf aangoo qabaachuusaa dagachuu hin qabnu jedhan. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa waggoota 35 har'aa kan hundaa'e waaltaa miseensota biyyoota Afrikaa 11 qabuuti. Mirga namoomaaf uummattoota cimsuuf eegsisuuf itti dabalees chaartarii Afrikaa hojiitti hiikuuf waaltaan aangoo qabu biyyoonni himatamanii ennaatti dhiyaatan kun yeroo lammataati. Kana dura waggaa 10 dura Liibiyaan seeraan ala nama deddeebisuuf yakka gabrummaa waliin wal qabateen himatamteetti. Mootummaan Itoophiyaa himannaa amma dhiyaate ilaalchisee deebii yoo qabaate jechuudhaan
biyya keessaaf ala kanneen jiran aangawoota dhimmisaa isaan ilaallata jennu dubbisuuf yaaliin goone milkoofnee jechuudhaan waahilli keenya afaan Amaaraa Habtaamu Siyyuum gabaaseera.